Alitiin na uurunatti na bini birriin ganama sitti kenneessa keessa hin jedhu. Wayinaan bitee. Of akka fide. Kan koon deebisu waan. Kan keessan deebisaa lafa barbaadan deebisu. Wallaahi koon genne saalbaacii ijoollee qabdaala. Ana kee ijoollee keeti wajjiniin ana gabaa kana keessaan xalalcheesi ari'adha. Halluma jedhu abaaramtuu waraabette galli deemi ool. Gurbattiin qallee. Bareedaa. Hin bareedde isinittiin gabaabbattu. Kun isinii teera laa. Wallaahi ayyaanaa fi akkana jabeessanii. Kana situ hin fidinii jennaan akka eegee of jala kaa'attee gabaa fide. Mana ilaa ofiifis hin bitadhu haadha kee qullaa baafta hundi keetu. Afaan kee walitti qaba afaan kee haadha. Saree waraabette. Cirooftuu waraabette. Daggalli kun. Kan jedhee kaayifuun haadha kuma fuudhi. Uffata namarraa ol ka'i. Uffata namarraa ol kan jedhe. Ilaa kalamee hangatoon itti. Natti qabaa lakkaa malee. Maalee achisitti qaba baay'ee wayii anasii qulfii wayii bareeffataa jira. Kunoo qulfiin harka jira. Gaddiis. Haala kuma bal'ataa la. Bal'ataa. Kun kuma sadii argite haadha kuma. Kuma sadii keessaa foon ayyaanaa madamni isa 230 jedhan. Foontu ashaboo malee nyaatama. Ijoollee isa bawudaa kanatti nuuf qullaa baasi. Iddummoo ilaala siitu ijoollee keenya irratti goobse xilaaqii keessa harkadha sii keenya. Anis deebisaan jiru fuudheen deema hoo. Hin deebisinaa. Maali naan dhaquma ardeen si haa darbatu nan darbatu. Kasiinaan miila duwwaa deemaa jirti haadha. Kasiinaan mucaa kan sittiin galuudhiis kan ijoollee baay'ee lafaan jedhu. Inni kolfaara dhiisaa. Baay'ee lafaa. Lama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijool maali naat keessa jiru? Maali? Kisee tokko ija keettan qabadhaa. Moos kunuuti. Inni kun gama mana jala baasii malitti mul'isa jedhan. Inni kun immoo gama mana jala baasii mal dabarfatee jedhan mana jala baadii koo ba'aa waajii kun diinqa jaraa keessatti isa baadittiin biddeena tolchitu mul'isa jedhan inni kun. Tammankaa. Eenyuun naa bite jedhe natti maa takka tuuti. Lama kana naa bite jabaadhaati natti maa. Eenyuun naa bite. Birrii Itoophiyaa 250,000 jabaadhaa natti maa. Birrii Itoophiyaa 250,000 eenyuun naa bite. Natti maa jennaan diddanii miti. Galatoomi ilmoo kuluuti. Waanan dubbadhu qabu abbaatamaa. Telefooniin isin geetaniin qulqulleessitu isa kalaan waraabbadhaa jedhee biyya Jarmanirra birrii Itoophiyaa 250,000 oli bitee naa erge. Guumaa sha'u. Rabbi umurii kee dheeressu. Naa galateeffadha. Mucaa kana naa galateeffadha. Siichi diraamala baatamaami isa kalaan qaddaama jechuudha. Waanan